Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jide tuwashu marka fune arra wanta karraayaan dubbachuu dhufe nama dabbaruu malalle dhiisuus mala garuu ani dirqama waaniin dubbachuu qabuufiin dubbadda maaliif jennaan wanni miidiyaa hawaasummaa har'a deemu jiru jechuun waan kutaa wal qooduu jechuudha. Kutaa biraa darbee jechuudha. Gama gandaatti adeemuu jiru jechuudha. Adeemuufis jiru jechuudha inni hoyyootti haala kanaan jechuudha. Kanaafumma lolli miidiyaarra deemu jiru kun jechuudha. Lola jechuun gama kutaatti wal baasanii akkana wal godhuun tun jarri kan wal godhu kun alagaa yoo taate alagaadhaaf wal godhan jedhamaa jechuudha. Jarri immoo kan wal godhu jiru kun ilmaanuma abbaa tokkooti jechuudha. Ilmaanuma abbaa tokkooti jechuudha. Wal nyaachuun gaasilas beekumsa hin jedhamu. Kanaafuu namoonni miidiyaa hawaasummaa kanaa fayyadamu jechuudha. Namoonni miidiyaa hawaasummaa irra beekamtii guddaa qaban warri dubbachuu jiranis jira waan kana taa'utu immoo jallisee ilaalaa jirus numa jira jechuudha. Ammaan ijumaan laaluu sanaa dadhabeetiin jechuudha. Fadhanna dhageen jechuudha. Fadhanna dhageessuus baatan waan inni dubbachuu qabu jechuudha. Dhufee kuuyitee jechuudha. Dubbachuu murteessee jechuudha waa'ee kanarraa maaliif jennaan al musliimu kal bunyaan musliima jechuun akka ijaaramee amanaati jechuudha. Yashuddu ba'duhu ba'da gariin ni jabeessaa jechuudha. Jogolli manaa kun amma gama tokko yoo jigee egaa akka ijaaramee amanaati jogolli manaa kun amma gama tokko yoo gama tokkoon jigee gamna kaan dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Walumaa jala jigaa jechuudha. Kanaafuu waan kanarraa akkaataa inni kun dhaabbatu irratti akka qoodee fudhatan jechuudha. Maaliif jennaan gama kaaniin gama sabaa jennuun nuti sabaan Oromoo jechuudha. Dhiigni keenya tokko jechuudha. Egaa wal qoqqooduu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu wanni kun akka dhaabbatu irratti namaan na dhagee hafa osoo hin ta'in na kukkubiteetu maal jechuudha faranaa dhageenye faranaa dhiisanii hin dubbata jechuudha. Viidiyoo sana waraabuu jira namni viidiyoon tun dhuftee akka gootu namni ijaan agarte akka gootu isa fayya maaliif jennaan dirqama Oromummaati jechuudha. Dirqama Oromummaati jechuudha. Gaafa namni kaan asii achi miidiyaarra wal balaisu waan hin taane gocha suukanneessaa wayirra raawwatu kan irra raawwatamu jiru yoo mataa kee ta'uu baates atumaa beeka isuma saniitu ati jechuudha. Isuma saniitu ati jechuudha. Maatiin gama lameen raawuu namni irraa waa ta'u kun akkamitti jiru jettee ilaalte wallaahi waan nama addeessu jechuudha. Maatii biyya keessaa jechuudha. Maatii haadha jechuun fakkeenyaaf ijoollee tana lameen jechuudha. Saniitu akka malee nama yaaddeessaa jechuudha. Kanaafuu lola kanaas rabbi nurraa dhaabu. Zaama inni biyya namaa kana keessatti